Mannaadharaa yeroo garagaraatti dhiyeessuun gocha mootummaan Somaaliyaatti jiruu fi meeshaaleen waraanaa to'annaa tokko malee karaa adda hangaa Somaaliyaatiin gaanfa Afriikaa seenaa jiru akkaan ishee yaaddessuu Itoophiyaan beeksifte. Hiikaa fi tasaa dabalee isinitti hima. Dubbii barbaaduu irra deddeebiin mootummaan federaalaa Somaaliyaa dhiyeessaa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kan hime ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsaarra baaseen faallaa himannaa dharaa mootummaan Somaaliyaa dhiyeessaa jiru Itoophiyaan nageenya fi tasgabbii uummata Somaaliyaa obbolootatiif jecha waggoota 30 aarsaa kaffalaa jirti jedheera. Ministeerri dhimma alaa ibsa baase kanaan dubbii dharaa fi itti gaafatamummaa malee aangawoonni olaanoo Somaaliyaa yeroo garaagaraatti gargaarsa murteessaa Somaaliyaan akka biyyaatti deebitee akka ijaaramtuuf Itoophiyaan taasisaa jirtu waakkachuuf dubbatan baay'ee akka isa gaddisiisee himeera. Dhiiga uummanni biyyoota lamaanii wal keessaa qabanii fi walitti dhufeenya aadaa fi seenaa dheeraa gidduu isaanii jiruuf jecha akkuma kana immoo ejjennoo cimaa walabummaan qaxanaa kanaa akka kabajamuu qabduuf jecha Itoophiyaan himannaa sobaa mootummaa Somaaliyaa kanaaf deebii osoo hin kennin turuu filatteetti jedha ibsichi. Kana malees meeshaaleen waraanaa xixiqqaan seeraan alaa karaa daangaa Somaaliyaatiin to'annoo tokko malee gaanfa Afrikaa seenaa jiran baay'ee yaaddessaadha jedhe ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa. Somaalilaand torban darbee ibsa baasteen mootummaan Somaaliyaa meeshaalee waraanaa seeraan ala daddarbuu fi kuusaa meeshaa qabdullee to'achuu waan hin dandeenyeef naannichaaf yaaddoo uumaa jira jechuun himattee ture. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand ibsa baaseen baatii 3 darban qofa hidhattoonni Alshabaab meeshaa waraanaa guddaa jedhamu giddugala Somaaliyaa keessatti humnoota mootummaarraa fudhachuu eere. Ibsi Somaalilaand kun erga jalqaba torban dura meeshaan waraanaa mootummaa Somaaliyaa milishoota fi jiraattotaan saamame booda dhaga'ame. Dhimma saamicha kanaas kan eere ibsi Somaalilaand dhimmichi haala nageenyaaf yaaddessaadha jechuun ibse. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii uggura meeshaa waraanaa Somaaliyaa irratti kaa'ee waggoota dheeraa booda bara kana kaasira. Murtee kanarratti mufii fi komii kan qaban keessaa tokko Somaalilaandidha. Akkatuma kanaanis UN fi hawaasni idil addunyaa uggura meeshaa kaasan hatattamaan keessa deebanii akka ilaalan gaafattee turte Somaalilaand. Itoophiyaan buufata humna waraanaa galaanarraa itti ijaarrattu bifa kiraan argachuuf bakka isaa ammoo Somaalilaandiif beekamtii dippiloomaasii kennuuf waliigaltee waliif mallatteessuu hordofee muddama dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru hammaachaa dhufeera. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand kanaan kan dheekkamte Somaaliyaan dhimmicha hanga mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti geessuun Itoophiyaa himattee turte. Gaazexaan Bariisaa hangafa gaazexaa Oromoo jedhamuun beekama. Gaazexaa dhuunfaa Oromoo ka jalqabaas akka turetu himama. Dhimmoota akka siyaasaa, aadaa fi eenyummaa Oromoo jabeessuu keessatti miidiyaa Oromoo kan rabanedha. Bara afaan Oromoon barreessuun gatii nama baay'isu keessatti gaazexaan Bariisaa afaan Oromoon saabaadhaan maxxanfamee hawaasa Oromoo hedduu dammaqsaa akka ture himu warri gaazexicha akka hundaa'uuf shoora olaanaa taphatan. Ofii hundeeffamuu gaazexaa Bariisaa duuba eenyutu jira? Adda bilisummaa Oromoo ABO wajjin hidhata maalii qaba? Gaazexaan Bariisaa qabsoo Oromoof gumaata akkamii taasisee ture kanneen jedhan irratti namoota gaazexaa Bariisaa hundeessanii fi itti dhiyeenyaan beekan dubbisneerra. Obbo Leencoo Lataa itti gaafatamaa tika dargii ka turan Koloneel Takkaa waliin dubbachuun gaazexaan Bariisaa akkamitti akka hundaa'e BBC'tti himan hiikaa fi tasaatu dubbise. Gaazexaa Bariisa jedhamtu tokko gadhaabuu irratti hayyama isaa argachuu nurra ture. Mana isaa dhandheetu maaliif akka sana goonuu Addisuu Dimokiraasiyaawii Abiyoot Proogiraam waan jedhamus akka kana deeggaruu itti himnee jennaan nu fayyame. Akkasitti gaazexaa Bariisaa sana maxxansuu jalqabne. Gaazexaa Bariisaa irra hojjetaa turtanii maxxansaa turtanii isin? Namni maqaa itti horee Maadii Hamiidii garuu duuba taa'ee ka hojjetu anu ture. Maadiin akka inishitiiviin sun adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhaa qabu hin beeku. Akka inni beekus hin barbaanne nuti. Inni anumatu kana hojjetaa jira jedheetu of amansiisee itti ture. Sanas akka inni amanu goone. Akkasitti gaazexaan san akka maxxanfamu goone namoota Oromoo maallaqa qaban irraa kadhannee maxxansiifna. Gaaf tokko walgahii waggaa tokkoffaa nugusi bu'u qotee bulaa bakka hunda fidanii yuunivarsiitii qubsiisanii achi dhandhee itti qoonne. Oromoon ofii fudhatee galee mana isaatti maxxansee namoonni biraas Oromoota ollaa keenyaaf jedhanii kafichoonfaan harkaa fuudhuu isaanii nan yaadadha. Fuudhanii galanii biyyatti qoodan gaazexaa Oromootu bahe jedhanii. Gaazexaa afaan Oromootiin barreessuu jechuun waan hin abjootamin ture. Sana booddee Ministry of Information gufuu nutti ta'uu jalqabe. Qabiyyee gaazexaa irra jirutu xiqqoo tulfaate? Lakki. Afaanuma Oromoo ta'uusaa. Maxxansuudhaaf Biraannaa Salaam dhaquu qabda. Biraannaa Salaam immoo kan mootummaati. Lafa nu jala harkisanii birookiraasii nutti baay'isanii dhaabnee jennaan lawuxa hawaariyaa waan jedhamu dargoota keessaa baadiyyaa bobba'u turan. Bakka dhaqan hundatti gaazexaan Oromoo
maal ta'ee dhaabbate jedhanii gaafatan. Uummatatu gaafata. Eedaa gaazexaan wanti jedhamus ture ka jedhu dargii keessatti dubbiin sun ka'a. Gaaf tokko karaadhuma takkaa tulluu nu waamanii booda itti fufaanuun jedhan. Booda mootummaatu fudhate gaazexaa sana. Isa immoo ayyaana dhaalamuu keenyaa milkita goona jenneetu agarsiisa aadaa qopheessine biheeraawi tiyaatiritti. Naannoo Oromoo 6-7 keessa sirbitoota finnee agarsiisa goone. Agarsiisi sun hamma baroota dhiheenyaa seena qabeessa ture. Oromoon akka Oromootti yaadu, akka Oromootti of arguu jalqabe. Mootummaan eega fudhatee booddee gaazexaa sana ajjeesuudhaaf fudhatan malee jiraachisuudhaaf hin turre. Rakkina baay'ee ture. Ijoollee magaalaa keessa baattee walii gad deemtee gurgurtus hin tumu turan. Isheen gaazexaa lamatti shexaallee jedhanii rukutan. Kanaaf rakkina baay'eetu gaazexaa sana irra gahee booddee hacuucanii gara 2000tti galchanii nuti 30,000 deemna turre. Yeroo nurka ture 30,000 gahuutti homtuu nuun hafne. 30,000tti yoo geenye profitable ta'uu jalqaba sana booddee. Amma meeqatti fa'aa maxxansiisaa turtan? Torbaniin maxxansiisaa turtanii? Torbaniin. Addi bilisummaa Oromoo ifatti yeroo hundaa'e hawaasa dammaqsuuf damee hawaasummaa tolchuun obboleen colataa itti gaafatamummaan akka geggeessaniif muude. Qondaala duraanii abaa'oo ka turan obbo Dheeressaa Qixxee BBC'tti akka himanitti dameen hawaasummaa obboleen conna hoogganamu gaazexaa bariisaa hundeessuu dabalate hawaasa keessatti dammaqiinsa guddaa akka uumee fi qondaalonni dargii olaanoon dhoksaan hundeeffama gaazexaa bariisaa keessatti akka qooda fudhatan dubbatu. Gaazexaan bariisaa sun akkatti qophoofte torbaasan gaafa walitti Finfinnee 6 kiiloo kanatti yookiin walitti qabamna inni taa'u qooda olii jiramti kan politikaa, kan dinagdee, kan hawaasummaa. Kan hawaasummaa sanatti leencatu filame. Isiin hawaasummaa sun waan hedduu hojjetu tokko hawwisoo bara sana isa duraatii Finfinnee keessatti dhufanii sirban 76 dhuma Disembarii keessa ture qaama kanatu hojjete. Lammaffaa bariisaa kana kan qindeessite. Namni beeku. Yani bariisaa kana irratti takkaa duwwaa miti. Fissaa Gadaa nama jedhamu pirootokoolii mangistuu warra battoo jinii kananni warri kun hundinuu qooda keessatti qabu. Fissaa Gadaa fa'aa dhufanii naannoo Madaanaalam kan jedhamu sana kun dandeetti walakka margaa jaamaafat jedhanii waan tokko tolchanii turanii achitti walgeenya ture. Tamaaronni sunnafa bariisaa kana namoota hedduu qooda keessatti fudhatee dhufeeni wanti dhufee barachuun eegalameera. Namni itti ergamee Hamburgii jira ture Alefidaatti bitikuu tarfaasaatti ergamu bitikkuun booddee deebi'ee misoon nurkaa ta'e inni ifuu jiru garuu biyya keessatti qubee jalqabuu waan dandeenyeef kan saabiyaadhuma kanaan akka. Artist Hacaaluu Hundeessaa wallee maqaa albama isaa dhumaa maal mallisaa ittiin mogga'e keessatti oofan jedhuun weellisee ture. Amma garuu sababa aadaa fi amantiilee birattis fudhatama dhabaa dhufeef irraanfatamaa kan jiru fakkaata. Ofii oofaniin yoomii fi eenyuuf jedhama? Haala kamiin jedhama? Kaan biratti ilaalcha akkamii qabaa? Amma immoo sadarkaa maalirra jira? Dhimma kanarratti BBC'n ogeessa aadaa Gaashaw Tasammaa waliin turtii taasiseera. Gaashaw godina Kibba Lixa Shawaa aanaa ammayyaatti qorataa seenaa akka turan yoo ta'u, ofiinis sirna oofanii irratti hirmaachaa turani. Warqinaa Dirribsaatu dubbise. Oofaniin boochisaa keessaa jechaadha. Boochisaa cimaadha. Nama hundaan jedhamuuftuu jira. Kunis umuriidhaan dhiiras ta'e dubartii keessatti ga'eessaaf jedhama. Si'a tokko immoo dargaggeessi mararaan isoo du'e fuudha kan ga'e kan kaadhimmate isaafillee jedhama. Dubaraaf daa'imaaf oofaniin hin jedhamu numa boo'ama malee. Oofaniin kun boo'icha yookiin immoo haala ittiin Oromoon gadda ibsatu kan biraarraa maaltu adda isa godha? Haala inni itti jedhamu meexxinnoo nuu ibsa. Akkamitti jedhama? Sochii qaamaa qabaa? Adda kan isa godhu sirna boochisaa keessaa akka namni mimmaan buusu, akka namni garaan isaa raafamu, akka namni seenaa nama du'e sanaa guyyaa gaggeessaa. Giraan dippiloomatiin Sudaan sa'atii 72 keessatti biyyattii keessaa akka bahan ajajjeetti. Mootummaan Eertiraa dippiloomatii Sudaan akka bahaniif ajajuu hordofee Sudaan dippiloomatiin ishee akka bahaniif maaliif akka ajajni kenname Asmaraa irraa ibsa gaafatteetti. Dippiloomatiin Sudaan ari'amuun walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii haala maaliirratti akka argamu agarsiisaa jenne xiinxalaa siyaasaa gaanfa Afrikaa akka ta'an obbo Abdurrahmaan Sa'id gaafanneerra. ሁኔታው ትንሽ አስደንጋጭ ነበር። ምክንያቱም በሁለቱ መንግስታቱ መካከል ያለው ግንኙነት ጥሩ ነበር። በሱዳን haalichi xiqqoo rifaasisaa ture. Sababni isaa mootummaa Eertiraa fi Sudaan gidduu walitti dhufeenya gaariitu ture. Sanaa olitti ammoo mootummaan Eertiraa humna waraanaa Sudaan akka deeggaru ifatti ibsee ture. Kanaaf akkan ani yaadutti dhimmichi mootummoota lamaan gidduu osoo hin taane dippiloomaatichi hojiiwwan biroo mootummaa Eertiraa hin gammachiifne hojjetee argameera shakkii jedhuun qaba. Haalichi mootummoota lamaan gara rakkootti waan geessu natti hin fakkaatu. Sababni isaa mootummaa Eertiraas yoo ta'e walitti dhufeenya gaarii Sudaan waliin qabdutu ishee barbaachisa. Gama Sudaaniinis yoo ta'e naannoleen Galaana Diimaa, Kasalaaf, Gadaariif
Eertiraatti baay'ee dhiyoo ta'uu qofa osoo hin taane achi kan qubatan gosti Beejjaa Eertiraa wajjin walitti dhufeenya kallattii qabu. Kanaaf Sudaanonni baha Sudaanitti nagaa eegsisuuf deeggarsa Eertiraatu isaan barbaachisa. Gama lamaaniinuu tarkaanfii walitti dhiyeenya isaanii faalu fudhatu yaada jedhuun qabu. Miidiyaan humna addaa Sudaan RSF jedhamuun beekamuu fi humna waraanaa Sudaan wajjin lolatti jiru akka beeksisetti Eertiraan dippiloomaaticha ari'uuf kan murteessite dargaggoonni Eertiraa jiran humna waraanaa Sudaan cinaa hiriiranii akka lolan yeroo filaman waan argamaniif. Sudaanitti waraanni erga eegalee booda walitti dhufeenyi Eertiraa fi Sudaan gidduu jiru waan jijjiirame qaba. Waa'ee waraana Sudaanitti gaggeeffamaa jiru ejjennoon Eertiraa maalidha jenne obbo Abdurrahmaan gaafanneerra. ከጦርነቱ በፊት ጥሩ ግንኙነት ነው የነበረው። ኢንፋክት አልቡርሃን ራሱ ለጥቂት ጊዜ ወደ አስመራ ተመላልሰዋል። ወራኒ ኦሶ ኢኔገሊን ዱራ ወልቲ ዱፌኛ ጋሪ ቀቡ ቱረን አልቡርሃን የሮ ገባባፍ ገራ አስመራ ደደቢያኒሩ ኢታና ሳኒ ከቱሬ ገጌሳን ሁምናዳ ጀነራል ሐምዳን ደጋሎስ ገራ አስመራ ደደቤራ ገመ ኤርትራኒስ ጎርሲቶኒ ፕሬዝዳንቲ ገረ ሱዳን ዴማ ቱረን ደበለታን አሞ ኤርትራ ከሶዳቺሱ ሱዳን ኬስ ቡልቺንሲ ወራና ጅራቾ ሶንታኔ ዲሞክራሲን ዮጅራቴዳ erga waraanni eegalee booda gama Eertiraan ejjennoon ifatee fudhatame hin turre. Humna waraanaa Sudaan akka deeggaran turteetti kan beeksifte. Garuummoo humna addaa Rapid Support Force akka diinaatti fudhattee hin farrajne. Dippiloomatiin Sudaan keessaa bahuun walitti dhufeenya biyyoota lamaanii irratti waan baay'ee waan jijjiiru natti hin fakkaatu. Garuummoo wanti Sudaan keessa jiru murteessaadha. Haalli amma jiru humni tokko mo'atee tokko ammoo kan itti mo'ame miti. Kanaaf waraanicha kara nagaa furuun yeroon isaa amma ta'uu mala. Kana milkeessuuf garuu deeggarsi warra Emirates, Saawudii, Eertiraa, Itoophiyaa fi Masrii fa'aa dirqama barbaachisaa ta'uu isaati. ኤርትራ ትብብር አስፈላጊ ሊሆን ነው